Bruno Fernandes taphataa cimaa waldaa barreessitoota kubbaa miilaa jedhamuun filame. Dursaanii taphattoota Manchester United Bruno Fernandes taphataa cimaa bara dorgommii 2025-26 jedhamuudhaan waldaa barreessitoota kubbaa miilaa England filameera. Waldaa miseensota 900 qabuu fi sagalee kanaan Bruno Fernandes harka 43 argachuuf filame. Manchester United waggoota lamaan booda hirmaannaa Champions League kilaboota Awurooppaa akka argatuuf Bruno Fernandes olaanaadha. Bara dorgommii kana taphoota waliigalaa 34 goolii 8 galchuun kubbaa 20 miseneera. Premier League England ammoo kubbaa 19 hiriyoota isaaf mijeessee kenneera. Erga Wayne Rooney bara 2011 badhaasa kana injifate as Bruno Fernandes taphataa jalqabaa Manchester United badhaasa kana injifate ta'eera. Fernandes har'aa kubbaa tokko mijeessee yoo kenne rikoordii Kevin De Bruyne fi Thierry Henry kanaan dura qabatan ni qooddata. Taphataan Arsenal Declan Rice fi Manchester City Erling Haaland sadarkaa lammaffaaf sadaffaan xumuran. Premier League England torbee soddoma har'a Manchester City Brentford waliin Liverpool Chelsea waliin morkiin godhan ni eegama. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola kana booda wanti goonu yoo jiraate taphoota hunda injifachuudha jedhan Abdurrahman Amin. He's got the better of Kelleher. Ligichi goola bamuuf taphoota torbee sadii qofatu hafe. Arsenal fi Manchester City ammallee sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irra taa'uun morkii shaampiyoonummaa itti fufaniiru. Manchester United hirmaannaa Champions League Awurooppaa dursee yoo mirkaneeffatu, Liverpool fi Aston Villa sadarkaa afuraffaa fi shanaffaa irra jiran eegsifatanii xumuruun isaan hirmaachisa. Tottenham fi West Ham United ligicha keessaa gadi hin buunuuf kilaboota morkataa jiranidha. Torbee 36ffaa ligichaan har'a Manchester City itaaditti Brentford simata. Qabxii shaniin Arsenal hanqatee sadarkaa lammaffaa irra kan jiru Cityin torbee darbe Everton waliin qixa bahuun carraa bal'aa shaampiyoonii liigichaa ta'uuf qabu of jalaa dhiphise. Kana booda tapha Brentford waliin taphatu kana dabalatee taphoota hafan hundaa injifachuun Arsenal qixa yoo bahe yookaan mo'ame qofaa shaampiyoonii ta'uuf carraa qaba. Brentford hirmaannaa liigii Awurooppaa argachuuf Bournemouth waliin morkii keessa jira. Kun ammoo Manchester Citytti akka jabaatu isa taasisa. Tapha kanaan morkii kilaboota lamaaniitiin alatti taphattoonni bara kana liigichaan goolii 20 ol galchan Haalandii fi Igor Thiagos ga'umsi mul'isan ni eegama. Haalandii goolii 25 galchuun badhaasa kophee warqeetiif yoo dursu, lammiin Biraazil Igor Thiago 22 hordofaa jira. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola kana booda wanti nurraa eeggamu taphoota injifachuun qabxii Arsenal galmeessu eeguu qofa jedhani. Kilaboonni lamaan taphoota hundaa yoo injifatan Arsenal qabxii lamaan caalee shaampiyoonii ta'uuf carraa qaba. Torbee kana yoo injifate hanga boru Arsenal taphatutti garaagarummaa gidduu isaanii gara qabxii lamaatti dhibbisa. Manchester Cityin tapha kanaanis Rodri sababa miidhamaatiin tajaajila isaa dhabeera. Taphichi galgala sa'aatii 1 fi walakkaa irraa eegaluun taphatama. Guyyaa sa'aatii 8 fi walakkaa irraa eegaluun Liverpool Anfielditti Chelsea waliin taphata. Liverpool tapha kana yoo injifate taphoota lama hambisee bara dhufu Champions League Awurooppaa hirmaachuu isaa bara. Chelsean taphoota 6 darban hundaa mo'ameera. Tapha kana Liverpooliin mo'amnaan carraan hirmaannaa liigii Awurooppaa fi konferensi liigii Awurooppaa daran jalaa dhibbata. Taphataan sarara fuulduraa Chelsea Joao Pedro taphoota darban mo'amutti deeggartoota kilabichaa dhiifama gaafachuun isaafeef of qopheessuu qabna jedhe. Leenjisaan Liverpool Arne Slot tapha tokko qofa injifachuun kaayyoo keenya bara kanaanuuf mirkaneessa. Taphoota injifachuun ammoo bara itti aanuuf galaanuuf ta'a jedhaniiru. Michael Carrick leenji'aa ga'umsa olaanaa irratti kan argamu Manchester United galgala sa'aatii 11 irraa eegaluun Sunderland waliin morkata. Manchester United waggoota lama booda dursee hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuu isaa bareera. Fulham Bournemouth Brighton Wolves waliin taphoota biraa sa'aatii 11 irraa eegaluun taphatamanidha. Bournemouth tapha Fulham waliin taphatu kanaan Alex Jimenez adabbiidhaan tajaajila isaa hin argatu. Heading in that direction again. Saka, will he get the benefits? Oh, he will. Boru darbii Londaniin Arsenal dirree isaatiin alaa West Ham United waliin taphata. West Ham liigicha keessa turuuf Arsenal ammoo Manchester Cityin caalamee waancaa akka hin dhabneef morkiin kilaboonni lamaan taasisan taphichi xiyyeeffannoo akka argatu taasiseera. Boru sa'aatii 10 irraa eegaluun Aston Villa Burnley, Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest, Newcastle United waliin taphatu. Wixata Tottenham Leeds United waliin taphachuun torbee 36ffaa liigichaa goolabu. Liigicha Arsenal qabxii 76 yoo dursu, Manchester City 71, Manchester United 64 lammaffaa fi sadaffaadha. 1-0 to the Arsenal. Barcelonaan tapha darbii El Clasico boru Real Madrid waliin qabu yoo injifate
garaagarummaa Real Madrid waliin qabu dursee shaampiyoonii ta'uu danda'a. Gama biraatiin ataakaroon miseensota garee Real Madrid ajandaa miidiyaalee addunyaa ta'eera. Diinaas Bashiir. La Ligaan Spain xumuramuuf tapha torbee sadii qofaatu hafe garee shaampiyoonii ta'e adda baasuuf ammoo darbii El Clasicotu murteessa. Darbiin El Clasico marsaan 264ffaan boru halkan sa'aatii 4tti dirree kaampinuu irratti taphatama. Shaampiyoon dorgommichaa gareen Hansi Flick Barcelonaan waggaa lamaaf walitti aansee injifachuuf akka walii galaatitti si'a 29 shaampiyoonii La Ligaa ta'uuf dhiyaateera. Morkiin kilaboota gameeyyii lamaanii waggaa 124 dura eegale. Falmiin kilaboota gurguddoo Awurooppaa Barcelonaa fi Real Madrid gidduutti geggeeffamu kun tapha shaampiyoonii barichaa adda baasuuf eegamuudha. Barcelonaan qabxii 88 garaagarummaa qabxii 11 liigicha dursaa jira. Mallattoo warra Kaataalooniyaa Barcelonaan kilaba masaanuu isaa Real Madrid irraa qabxii tokko qofa barbaada. Barcelonaan tapha darbee El Clasico boruutiin shaampiyoonii ta'uu mirkaneeffate seenaa haaraatu galmaha. Kilabiin kun garee jalqabaa tapha darbee irratti shaampiyoonii La Ligaa ta'e ta'uun seenaa addaa jaarraa oliif mudateen beeknu hojjeta. Barcelonaan tapha deebii El Clasico dabalatee taphoota isaafan hunda injifate qabxii dhibbaan liigicha goolabuun rikoordii ofiisaa fi Real Madrid ni qoddata. Kana dura Real Madrid bara 2011 leenjisaa Jose Mourinho jalatti akkasuma bara 2012 Barcelonaan Tito Villanovaan durfama qabxii dhibba walitti qabachuun shaampiyoonii ta'uun ni yaadatama. Gama biraan Barcelonaan taphoota afran isaaf injifate taphoota 33 injifachuun rikoordii haaraa galmeessa. It's Realmadrid against Barcelona. Manneen taphattoota hojii addunyaa Real Madrid barichaa waancaa malee xumuruun dabalata. Atakaroon taphattoota garichaa garee guddaa maqaa fi kabaja olaanaa qabu gadi buuseera. Taateen kamisa galgala taphattoota garichaa gidduutti ta'e namoota hedduu rifaasise. Tibbana taphattoonni Real Madrid hedduu wal dhabaa turani. Kun ammoo taphni El Clasico yeroo gahaa jirutti ta'uunsaa kilabichaaf yaaddoo guddaa uumeera. Waldhabdeen bakka shaakalaatti Federico Valverde fi Tchouaméni gidduutti eegale kutaa uffannaa keessatti gara buunyaatti geeddarame. Tchouaméni mataa Valverde rukutee miidhaan irra gahee gara hospitaalaa geeffame. Valverden sababa mataa isaarra miidhaan gaheen tapha El Clasico boroo irratti akka hin hirmaanne ibsamee jira. Kamisa galgala walgahiin atattamaa pirezidaantii kilabichaa Florentino Perez fi hojjettoota biiroo isaa leensaa fi dursaa taphattoota Dani Carvajal dabalatee taa'amee ture. Real Madrid taphattoota lamaan irratti adabbii naamusaa dabarseera. Taphattoonni lamaan walitti yuuroo miliyoona tokko adabamanii jiru. Valverden guyyaa 10 hamma 14 ta'u mana turuun akka boqatu haakimni isaa ibsee jira. Waldhabdeen akka kanaa hamaan kilabicha keessatti mudatee hin beeku jedhamaa jira. Torbaan darbes Alvaro Carreras fi Rudiger walitti bu'anii ture. Wanti dirreen ala Real Madrid keessatti ta'aa jiru garuu kilabichaaf yaaddoo guddaa uumeera. Tapha La Ligaa Spainin yeroo Ispaanyool Real Madrid waliin taphatu Kylian Mbappén Itilii deemee doonii qaalii taate tokkoon osoo bashannanu mul'ate. Mbappén eeyyama kilabichaa malee jaalallee isaa waliin bashannanaa ture. Yeroo miidhamni isa mudate kilabichi akka torbaan tokkoof boqotuuf eeyyama kenneefii ture. Garuu deeggartoota biratti ammoo amalli isaa kun hin jaalatamne. Yeroo boqonnaa isaatti Mbappén akkuma nama kamiyyuu waan barbaade gochuu danda'a jedhee isaan garichaa Alvaro Arbelolaan. Haa ta'u malee deeggartoonni kilabichaa ol gurmeessuun iyyata onlaayinii mallatteessuun kilaba keenya nuuf gadhiisi jechaanii jiru. Hamma yoonaatti namoonni miiliyoona 30 ta'an Kylian Mbappén garichaa akka gadhiisu mallatteessaniiru. Garuu hundi isaanii deeggartoota Real Madrid ta'uu adda hin baane. Atakaroon Real Madrid keessatti mudate akkamiin furmaata argata kan jedhu dhimma xiyyeeffannoo argateedha. Qabxii dhabuu fi tasgabbii dhabuu Real Madrid keessatti mudateen leensaan kilabichaa Alvaro Arbelolaan hojii leensummaa gadi dhiisuuf murteessee jira. Amajjii darbee iddoo Xavi Alonso bu'uun Real Madrid leenjisuu kan eegale Alvaro Arbelolaan waxabajjii dhufu kilabicha waliin gargar ba'uuf jedhameera. Watch El Clasico drama unfold on Sagaleen deeggartoonni Real Madrid Kylian Mbappén akka kilabicha gadi lakkisu walitti qaban miliyoona 61 darbeera.